sagantaa VOA Afaan Oromoo. Nagaan keenya sinaa ga'u hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoonaan saatalaayitii Itiyoosaat irratti as Waashingtan DC irraa kallattiin isinii darba. Guyyaan har'aa kibxata muddee 28 bara 2021 keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Hordoftoota keenyaa torbanneen lamaan darbaniif sababaa of eeggannoo COVID-19 jecha sagantaan keenya gama televiziyoonaan darbaa kan hin turre ta'uu isin yaadachiisaa har'a deebinee jirra. Piroodyusariin keenya Nugusuu Taammareeti kan sagantaa keenya gulaalu Bafaqaadoo Moorodaa Tigist Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessiti. Qophiilee keenya har'aatti tuunceen duru oduu har'aaf gara jaalanneettan isin dabarsa. Attamooltan daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun kibxataarraaf qabnu kunoo. Humnootiin adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF bulchiisa naannoo Amaaraa seenuu isaanii hordofee addaan citee ka ture deemsi barsiisuu fi barachuu magaalaa Dasee fi godina bulchiinsa saba Oromoo keessatti jalqabamuun ibsamee jira. Humnootiin TPLF ka barbadeessanii fi lafa nyaataa boqonnaa fi kuusaa meeshaalee waraanaa godhachuun manneen barnootaatti fayyadamaa turan qulqulleessuun deemsi barnootaa akka itti fufu ta'uun ibsameera. Bakkawwan lameenitti humnooti hiwaatiin gochi saaminsaa fi barbadeessuu irra ga'eera ka jedhaman manneen barnootaa mootummaa fi kan dhuunfaa 350 caalaan hojii jalqabuu isaanii Masfin Arraagee gamasii gabaasee jira. Naannoo walitti bu'iinsi keessa ture irraa godaanuun kanneen dheessan kuma hedduuf magaalaa Baardaar keessatti bakki dahannaa yeroo kan ijaaramee ture diiguuf murteessuusaa mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa beeksisee jira. Murtiin kun kan dhaga'ame erga mootummaan federaalaa duulli waraanaa TPLF irratti gaggeeffamu marsaan duraa milkaa'inaan xumuramuu ega labsee guyyoota hanga tokko ega bubbulee booda. Garee shororkeessotaa kan ittiin jedhe TPLF lafa weeraree ture keessaa baasuun duulli marsaa duraa gaggeeffame injifannoon xumuramee jira jedhameera. Bulchiisa naannoo Amaaraatti hoogganaan biiroo ittisa balaaf wabii nyaataa obbo Zalaalem Lijaalem oduu gabaasotaaf har'a akka ibsanitti hojiin itti aanu namoota jireenya isaaniirraa godaanan qe'ee isaaniitti deebisuu fi deeggarsa gochuu fi akka ta'e ibsan jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Arkibiishop Desmond Tutu seenaan dhiisanii darban dargaggoota Afrikaa kibbaa biraa calaqqisaa jira. Hoogganaan amantii kun cunqursaa sirna apartheid irratti ennaa qabsaa'anii fi gurraachotaaf mirgi guutuun akka kennamuuf falman dargaggoonni kun irra hedduun isaaniin dhalanne. Desmond Tutuun du'aan waan boqotaniif jecha biyyattiin gadda torban tokko keessa ka jirtu yoo ta'u dilbata dabre umrii isaanii 90tti addunyaa kanarraa godaanan. Gurraachota Afrikaa kibbaa mirgi qaban guutummaatti akka kabajamuuf waan qabsaa'aniif jecha Desmond Tutuun bara 1984 badhaasa Noobel kan nagaa injifatan. Bulchiinsa apartheid bara 1994 kufuu saattaansee Afrikaan kibbaa demokraatawaa innaa taatetti koomishina dhugaaf araaraa hundeeffameef dura taa'aa ta'uudhaan gaggeessaniiru. Koomishinni kun miidhaa bara apartheid dhaqqabe galmeessuun guutummaa biyyattii keessatti araarri akka bu'u taasise. Kana malees Desmond Tutuun namoota saala wal fakkaataa kanneen jaalalleewwan walii ta'an deeggaruudhaan addunyaa irratti hoogganoota amantii beekamoo keessaa tokko ta'aniiru. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti dubartoonni kurna hedduun har'a mormii dhageessisaniin bulchiinsi haaraa ka Taalibaan jalatti carraan barnootaa fi hojii nuufa kennamu jechuun gaafatanii jiru. Dubartoonni hiriiran kun dhaadannoolee dhageessaa turan keessaa maaliif manneen barumsaa fi carraa hojii nyaataa fi barnootaa cuftan ka jedhu keessatti argama. Dubartiin tokko immoo dubartoonni dammaqnee loogii gaggeeffamu balaaleffachuu qabna mallattoo jedhu qabatanii turan. Inni biraan immoo nuti sagalee warra beela'eetii ka jedhu ture. Erga Taalibaan baatee hagayya darbee aangoo qabatee as mootummoonnii fi gareeleen mirga dhala namaaf falman Taalibaan mirga dubartootaa akka kabajuuf dhiibbaa gochaa turan. Taalibaan baroota 1990mootaa keessa aangoorra yeroo turetti mirga dubartootaa akkaan cunqursaa ture jedhameera. Misaayilli Israa'el kan galaana Meeditiraaniyaan irraa dhukaafame
buufata doonii Siiriyaa kan Latikaa jedhamu haleeluun abidda kaasee miidhaa guddaa geessisuusaa miidiyaan mootummaa Siiriyaa gabaasanii jiru. Dhaabbati oduu mootummaa Siiriyaa Saanaa akka jedhutti haleellaan kun kibxata har'aa ganama kan dhaqqabe yoo ta'u naannoo konteenaroonni mi'a baatan kaa'aman kan buufata doonii sanaa haleele. Latikaan buufata doonii daldalaa guddicha kan Siiriyaan qabdu yoo ta'u Israa'el naannoo sanarratti qiyyaafachuun haleeluun ishee inni kun baatii tokko keessatti yeroo lammaffaaf ta'uusaati. Walwaraansi siviilotaa kan Siiriyaa bara 2011 keessa ega jalqabame kaasee Israa'el yeroo hedduu qiyyaafata lafa Siiriyaa irraa qabdu irratti samiirraa haleellaa hedduu gaggeessaa jirti. Israa'el haleellaa yeroo tokko qofa gaggeessitu kan ilaaleen kan dubbattu darbee yoo ta'u garuu humna waraanaa fi waan dooniin ergamu kan Iraan biraa ta'e irratti kan qiyyaafattu ta'uu beeksifte. Kunis Iraan lafa Siiriyaa irra ejjettee deeggarsa akka hin laanneef ittisuuf akka ta'e Israa'el ibsitee jirti. To'annaa meeshaa waraanaa kan nukuleeraa fi muddamiinsa daangaa Raashaa fi Yuukireen irra jiru kan ilaaleen Yuunaayitid Isteetsiin Mooskoon baatii amajjii seenuuf jiru kanatti kan mari'atan ta'uun beekamee jira. Dubbii mana maree nageenya biyyoolessaa kan masaraa White House oduu gabaastotaaf akka ibsanitti gamni lameen amajjii 10 kan mari'atan yoo ta'u itti aansee immoo gaafa amajjii 12 walgahii Raashaa fi neetootti fufa. Sambooda amajjii 13 Raashaa Yuunaayitid Isteetsiif jaarmiyoonni nageenyaaf walta'iinsa Awurooppaa jedhamuuf miseensa ta'an dabalatee walgahii gaggeeffama. Yeroo mariif gatteenyu Raashaan yaaddoo qabdu dhiyeeffatti nutis yaaddoo qabnuu fi sochii Raashaa dabalatee dhiyeeffannaa ka jedhan dubbii himaan kun dhimma fooyya'insa ittiin argamsiisuu dandeenyu qabnaa akkasumas dhimmootiin irratti waliigaluu hin dandeenya jiru. Dippiloomaasii jechuunis kanumaa jedhan. Biyyoonni gama dhiyaa Raashaan daangaa Yuukireen waliin qabdu irratti waraana ishee qubsiisuun kan isaan yaaddessee fi tarii Yuukireeniin weeraruu fi karoora qabaachuu maltii jedhu. Manni murtii muummichi Raashaa har'a garee jaarmiyoota mirga namoomaa akka sadarkaa addunyaa Memorial International jedhamuun beekamu akka cufamuuf murteessee jira. Abbootiin alangaa akka himatanitti akka dhaabbata biyya alaa ta'etti hojjechuun waan maxxansuuf waan barbaachisu hin guunne jedhan. Kana malees biyya tokkummaa Sooviyeet duraanii seeraan ala qeequun yakkamtoota naazii jajjabeessaa jedhu. Gareen Memorial International himata irratti dhiyaate fudhatama dhabsiisuun ergama siyaasaarraa maddee jedhe. Hoogganoonni isaas hojii isaanii kan itti fufan ta'uu beeksisan. Gareen kun bara hoogganaan Sooviyeet duraanii Joosef Staaliin yakka hojjetamee fi dhiyeenya kana immoo kanneen Vladimir Putin qeeqan afaan qabsiisuuf yaalii gaggeeffamu galmeessaa jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ceena. Naannoo Amaaraa keessatti ajjeechaa raawwataman ilaalchisuun jiraattonni naannoo akkasumas aangawoonni ibsa kennanii jiran. Kana ilaalchisuun oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Keenedii Abaata gabaasanuuf erge qaba. Humnoonni TPLF ennaa godina Walloo kibbaa magaalaa Haayiq turanitti walwaraansa sana keessatti kanneen hirmaannaan qaban namoota hedduu ajjeefamu jiraattonni magaalattii adda addaa ibsanii jiru. Abbaa warraa isaanii humnooti TPLF'n dhabuu isaanii kan dubbatan Aadde Elsaa Haayiluu jiraattoo magaalattiiti. Abbaan warraa Aadde Elsaa obbo Girmaa Mokonnin bulchiinsa magaalattii keessatti hojii qulleessuuf ergamu irratti hojjetaa akka turan ta'uu Aadde Elsaan dubbatanii hidhattoonni TPLF mana jireenyaa isaanii dhaqanii ajjeesuu isaanii ibsan. የገደሉት በሰዓቱ መጥተው ፈትሸውት ነበረ ከፈተሹት በኋላ ያው አላወቃቸውም መሰለኝ ያው እነሱም ከኒሳን ኢሳ አጀሰን erga dhufanii sakatta'aniiti. Erga sakatta'anii booda inni eenyuun akka ta'anii hubanne fakkaata eenyummaa isaaniitu hubatin manaa gabba'ee nan deema utuunni jedhu duukaa fiiganii ajjeesan. Sadafii qawween sa'aatii hedduuf erga rukutanii booda itti dhukaasanii ajjeesan baay'een gaddee jedhan. Galii abbaa warraa isaaniin jiraataa akka turan Aadde Elsaan yeroo ammaa mucaa isaanii waggaa 4 waliin rakkoof saaxilamuu isaanii dubbatu.
kabraa jiraattuun magaalaa Hayiq kan umriin waggaa 65 adda Asnaaquu Nagaash immoo ilmi isaanii tokkichi Ashabbir Geetaahuun humnoota TPLF'n rukutame guyyoota hanga tokko booda lubbuun isaa darbuu dubbatu. ሮቀው ወጣን ተቤታችን አርብ ጧት ሲመጣ ነው የመጡት እሱ ላያቸው ንብረቶችን ብሎ ሲመጣ በመንገድ ላይ ሱ አርብ ተቀድሞ የመጣው ለኔ ያፎር ነው የመጣሁት መንገድ ላይ መጡኛል ጋፈ ሮቢ መናበይ ጅማተ ገነማ እናዱፍ ሩኩታን ሜቀበኛ ኮን ዳቄ ኢላላ ጀዴ እናን ዴቢው ከራረት ነሩኩታን ጀዴ ኑቲ hanga magaalaa Hayiqitti deemne fagaanneen deemne inni nu dura jimaata dhufe nuti dilbataas dhufne qarshii 2800 na harka tures narkaa fudhatanii jiinsii 2 kophee tokko wajjin na duraa fudhatan waraqaa eenyummaa koo fudhatan harkaaf miila koorra na rukutanii jedhe kan inni rukutame irreessaarra yoo ta'u uleedhaan na rukutanii jedhe innaanni aaree manatti gad re'eensaa 3 qalamanii arge anis battaluma innaan dhaqu qalamaniin gogaa isaanii arge rukutamee guyyaa 10f erga ture booda guyyaa 11ffaasaatti du'e jedhan. Wal'aansa fayyaallee ituun argatin ilmi isaanii tokkichi isaan xooru waan du'eef qofaa isaanii mana duwwaa keessatti hafuu dubbatu. Magaalaa Hayiq keessaa namoonni sammuun isaanii dhukkubsatan illee haleellaa kanaaf saaxilamu kanneen yaada kennan dubbataniiru. Kanneen keessaa Obbo Mahammad Imar obboleessi isaanii sammuun dhukkubsatu hidhattoota TPLF'n ajjeefamuu dubbatu. የተገደለው ያው ዘቢሻናቁ አካባቢ ነው ያው አይምሮውን በጣም ሞንተኛ ነው አይምሮውን ሞንተኛ ስለሆነ ያው እሳቸው ያው በዚህ ታክቲክ bakki inni ajjeefame asii naannoo bishaan Hayiqi sammuun isaa dhukkubsataadha isaan akka tooftaatti nama mataan dhukkubsate fakkaatanii waan hedduu waan gochaa turaniif akkuma ofii isaaniitti ilaalan waan isaan rukututti fakkaate dhumarratti ajjeefneerraa jedhanii ollaatti dubbatan dhukkubsataadhaoo maaliif ajjeeftanii jennaan ittuu mataan isaa dhukkubsataa ta'uu beekne hin ajjeefnu turree jedhan daandii konkolaataa cinatti awwaalame booda achii fuunee awwaalle. Obbo Mahammad obboleessi isaanii ajjeefame jedhame dhukkubsachuusaaf ragaa mana yaalaa qabu yoo ta'e gaafatamanii akkas jedhan. ሕክምና አርጌ አይምሮ መምተኛ ነርቡ ተዛብቷል አሉ ሞክሬያለሁ ብዙ ታግሌያለሁ የማይሆን ሆነ ያው እኔም ደግሞ በዛሬ በነገ ያው ደግሞ እጥራለሁም ታገላለሁኝ በሕክምና ታገላለሁ እያልኩኝ እንዲያለ ያው ለዚህ ደረጃ ደረሰ ያኪም ማስረጃ ያው waraqaan jiraa ture hin bade mana keessa odeeffannoo jiru hundumaa sakatta'anii gataniiru tumaalessaa afurna jalaa nyaatan waraqaan gibiraa isaan hin hafne malee ragaanaa kimootaa jiraa ture. Magaalaa Hayiqitti kan argamu masjiida Elfaataa Fuullee yeroo dheeraaf jiraataa kan turte namni sammuun dhukkubsatu tokkollee ajjeefamuu namni masjiida sana eegan Sheekh Muhammad Ahmed dubbataniiru. Ittaanaa kantiibaan magaalaa Hayiq Obbo Masuud Abarraa magaalattii keessaa namni badiin qabaanne kadu'eef miidhaan irra gahe hagam akka ta'e ibsaniiru. 48 አካባቢ ንጹሃኖች እንደተገደሉ ነው በሂደት ደግሞ ሰው odeeffannoon qabnu akka namoottan 48 ajjeefamaniidha adeemsa keessa namoonni mana isaaniitti deebi'aa jiranis jiru yemmuu manarra deemnee ilaallu namoottan du'an arginee jirra siviilota jechuudha lakkoofsi dabaluu danda'a tilmaama jedhuun qaba obboleeyyan keenya hedduun madaa'aniiru dubartoonni gudeeddaan dirqii irratti raawwateera. Manneen hedduun manca'uuf humnoota TPLF'n saamichi geggeeffamu bulchiinsa magaalaaf jiraattonni dubbataniiru. Ajjeechaaf dhiittaa mirga namaaf kabroo aangawoonni TPLF irra deebi'uun haaluun isaanii ni yaadatamaa jedha Kennedy Abaata Finfinneerra. daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa channel yookaan NSS Itiyoosaat virtual channel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229
Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Barri 2021 waggaa darbe caalaa bara lubbuun namaa itti darbe ta'uu aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi beeksisaniiru. Kan baatii sadaasaaf muddee keessatti naammatamneef lakkoofsi dhugaa kana jechuuf yeroon isaa hin geenye. Garuu akka odeeffannoo argametti lakkoofsi namoota du'anii isa waggaa darbee caalaa yoo xiqqaate 15,000 ol ka'aadha jechuudhaan waaltaan to'annoo ittisaaf dhukkuboota Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Waggaan darbe sababa weerara COVID-19 waggaa namoonni hedduun itti dhuman ture. Gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa. Odeeffannoo jiru irratti hirkachuun yeroo laalamu galmeen namoota bara dhumaa jiru 2021 kana keessa du'an isa kan bara darbee jechuun 2020 irraa yoo xiqqaate 15,000 dabalee jira. Kanas waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan CDC jedhamu galmee namoota du'anii qabu kan to'atan Roobert Andersontu dubbate. Seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti inni hamaan bara darbee ture sababiinsaas weerara dhukkuba COVID-19 hamaatu ture. Gabaasa CDC'n roobii kaleessaa baase akka agarsiisutti barri darbeechuun 2020 isa dhaabbatichi dursee gabaaseerra hamaadha. Bara darbee dhumarratti gabaasni baase namoonni miliyoona 3.38 ni du'uu ka jedhu yoo ta'u kunis isa gara jalqaba waggaa kanaatti tilmaamamee ture sana 25,000 caale. Lakkoofsi tilmaamamuu fi wanni dhugaa ta'u addaan fagaachuun waanuma jiru ta'us garuu addaddummaan bara 2020 keessa mul'ate isa baratameerra guddaadha. Sababiinsaas kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hanga tokko keessatti galmeen lakkoofsa namoota du'anii gara meeshaalee elektirooniksiitti jijjiiranii galmeessuuf yeroo fudhatee jedhan Anderson. Kana malees namni tokko umrii hangamii jiraata isa jedhu keessa deebi'anii ilaaluun waggaa 77 jedhanii jiran. Kunis tilmaama bara 2019 ture waggaa tokkoof baatii 8 gaccabsee jira. Duraan garuu addaddummaan jiraatu waggaa tokkoof baatii 5 ta'a jechuun tilmaamamee ture. Anderson akka jedhanitti bara 2021 keessa Yuunaayitid Isteetsi duutii namootaa miliyoona 3.4 akka dabale arguuf jirti. Hayyoonni biroon immoo duutii bara 2021 keessa dhaqqabe isa bara 2020 wajjin wal fakkaataa yookaan dabaluu mala jedhu. Yuunivarsiitii Waashintan keessatti hayyuu waa'ee lakkoofsa du'a dhaqqabee ka ta'an Ali Mokdaad kun baay'ee gaddisiisaadha jedhu. Irra hedduu namaa kan ajjeese dhukkuba COVID-19 naannoo baatii bitootessa bara 2020 Yuunaayitid Isteetsiin mudate sanadhaa jedhan. Kunis dhukkuba onneef kaansarii taane sababa dhumaatii namaa isa sadaffaa ta'ee jedhu. Waggaa darbe du'a dhaqqabe 351,051 COVID sababa ture. Waggaa kana jechuun 2021 duuti kun 356 ka dhaqqabe yoo ta'u xumura waggaa irratti 370,070 ni ga'aa jedhan Anderson. Duuti baranaa kun kanneen baala sammuu joonjii yookaan diragii bifa adda addaan jiran heddummeessanii fudhachuun duuti hordofe yeroo jalqabaatiif waggaatti namoota 100,000 galaafate. Duuti namaa waggaa waggaan dabaluun waan hin baratamne miti. Bara 2018 irraa bara 2019tti ituu koovidiin dhufiin dura 16,000 dabalee ture. Garuu weerarri vaayirasii koronaa ifatti dhiibbaa geessise qaba. Seenaa Ameerikaa keessatti lakkoofsi heddumina uummataa xiqqaan kan galmeeffame adoolessa bara 2020 fi adoolessa bara 2021 gidduutti ture. Kanaafis sababaan jalqabaa koovid ta'uu yuunivarsiitii New Hampshire keessatti qorataa akka ta'an Kenneth Johnson ibsanii jiru. Tallaaliin koovid lakkoofsa namoota du'anii ni hanqisaa abdii jedhu qaban aangawoonni. Garuu lammiiwwan Ameerikaa hedduun tallaalamuun fedhan. CDC'n akka jedhutti lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 200 fi miliyoona 4 yookaan dhibba keessaa harki 65 ka ta'an guutummaatti tallaalamanii jiru. Kunis kan umriin isaanii waggaa 5 kaaseetu. Kanneen hin tallaalaminis hedduminaan jiraachuun tallaaliinitu jiruu duuti koovid geessisu maaliif dabalaa gaaffii jedhuuf deebii tokko ka jedhan Mokdaad vaayirasii haaraan Omikroon ariitiin daddarbuun immoo rakkoo jiru daran hammeessaa jedhu.
du'aan boqochuu Ark Bishop Desmond Tutu booda addunyaan waa'ee falmaa mirga namummaaf qabsaa farra sirna apartaayidii ijoo ta'an kana maal akka dalaganiif seenaa isaanii dhiisanii darban irratti yaada laachaa jira. Kan Noobeelii nagaa badhaafaman Desmond Tutu innaa du'aan boqotan maanguddoo waggaa 90 turan. Linda Giftash Johannesburg irraa gabaasa ergite Nugusuu Taamree dhiyeessa. Badhaasi Noobeelii nageenyaa Archbishop Desmond Tutu salphaatti kan dhufe hin turre. Desmond Tutuun biyyattii Afrikaa kibbaa sarbiinsa mirga namummaatiin beekamtu giddugala hokkaraa fi olaantummaa gosa adiiwwan xiqqoodhaan gidiraa argaa turte amma biyya hundi keessa jiraatu biyya Rainbow Nation isa jedhamuun beekamti. Desmond Tutuun kanaaf sababaadha. Zaark yookiin immoo maqaa maasoo lammiiwwan Afrikaa kibbaa guddina yookiin kabajaa jaarsa biyya isaaniitiif ittiin ibsuuf moggaasaniin kan beekaman Qees Desmond Tutu onkololeessa 7 bara 1931 achuma naannoo Johannesburgitti kan dhalatan naa ta'u Cape Town keessatti kaleessa waggaa 90ffaa isaaniitti du'aan boqotan. Seenaan isaanii akkamidha? Qees Desmond Tutu leellisoota mirga namummaa kaanirraa maaliin adda ta'u yoo jenne falmiin karaa nageenyaa sirna cunqursaa apartaayidii biyya isaanii keessaa dhabamsiisuuf ittiin adeeman hokkara maleeyyii ta'uusaa jeequmsa bal'aa silaa dhalachuuf ture hambisuu irratti shoora olaanaa qaba. Yeroo isaatti koomishina dhugaaf araaraa wayitaa hooggananitti Desmond Tutuun addunyaatti raajii agarsiisan. Rakkoo tokkoof keessumaa immoo isa biyya isaanii sanaaf furmaanni hokkara yookiin jeequmsa malee argamu akka ta'uu danda'udha kan ibsan. Yuunivarsiitii Stellenbosch achuma biyya Afrikaa kibbaa jirutti qorataa olaanaa kan ta'an Pumala Gobdo Madikizela raawwii olaanaa Desmond Tutu akkanatti jajan. After so much tragedy, after so much violence, that sense of hope, that sense of possibility that victims and perpetrators can actually engage. Gadda hedduu hokkara baay'een booda namni abdii miidhamtootaa fi kanneen badii fi miidhaa raawwataa turan gidduutti mareef taa'uu akka danda'an abdii itti horan. Abdiin sun immoo abdii haloo walitti ba'uu mannaa isa fooyya'aa ta'uu kan mul'isedha. Sana Desmond Tutuun kan kaa'anii darban seenaan kan yaadatudha ture kan jedhan. Leellistummaa nageenya mirga namummaa sanaafis lubii Desmond Tutu badhaasa Noobeelii addunyaa bara 1984 akka lakkoofsa Awurooppaatti badhaafamaniiru. Wayitaa badhaasa Noobeelii badhaafaman sana haasaa godhan keessa Desmond Tutuun guutummaadhuma naannoo Afrikaa kibbaa keessatti nagaan hin jiru. Nagaan kan dhibee sababa olaantummaan seeraa hin jirreefi. Sana jechuun jedhan Qees Desmond Tutu haga jalqaba jiraattota biyyattiitiin haqni hin mirkanoofneefiitti nagaa fi tasgabbiin tasa jiraachuu hin danda'u jedhan. Egaa beekamtiin yookiin badhaasii Qees Tutuun argatan kun ilaalcha isaan walqixxummaa ilmaan namaaf qaban akkasumas tajaajila uummataaf laachuurraa tasa akka fuula isaanii galagalchan hin gooneeni. Gift of the Givers dhaaba gargaarsaa jedhamuu fi hundeessaa fi durataa kan ta'an Emitaa Sulemaanii Desmond Tutu naa ibsan akkas jedhan. When we visited him in Cape Town for the first time, you have this feeling you're coming to this great man, and how are you going to approach him? He was so easy when you walked in. Yeroo jalqabaatiif gaafa Cape Townitti dhaqnee daawwanneen nama guddaa tokko quunnamuuf akka jirutti sitti dhaga'ama. Sanagaa akkamiin itti dhiyaattee waliin mari'attan jedhu yaaddoo ture. Gaafa mana isaanii seentu nama akka salphaatti uffatee waajjira xiqqoo keessa jiru nama sitti tolu argata. Haala gaariin si simata. Si hammatee si dubbisa. Akka si kunuunsu argita. Namni kun salphaadhumatti nama jaalala namatti horu ta'ee argine ture kan jedhan. Mandeellaan luba Desmond Tutu luba uummataa jedhanii waamuuni. Bara 1995 keessas durataa koomishina dhugaa fi araaraa biyyoolessaa godhanii muudanii. Qees Desmond Tutu wanti biraan adda isaan godhu aantummaa poolitikaas hin qaban ture. Bara jireenya isaanii Afrikaa kibbaa sirna dimookiraasii ergi ijaarteen boodallee
Archbishop Desmond Tutu waa'ee walqixxummaa lallabuu itti fufan. Qorataan Yuunivarsiitii Godbu Midikizela innaa waa'ee kanaa dubbatan Desmond Tutuun paartii biyyoolessaa bulchaa jiru African National Congress yookiin ANC faatiif illee hin hille. Yeroo hedduu dhaaba kana qeequudhaanis ni beekamu turanii jedhu. Right after the leadership of Nelson Mandela, he again continued as that voice that was reminding the post-apartheid leaders. Bara Nelson Mandelaatiin booda hooggantoota biyyattii sirna apartheidiin booda dhufan jechaadha. Hunda isaanii waa'ee waadaa walabummaa seenamee irra deebi'anii yaadachiisaa turan. Hoogganoonni kun karaarraa maqanii ennaa bulchuu yaadan itti himu turan. Yeroo hedduu haasaa kallattiidhaan jabeessanii dubbachuu isaaniin kan beekaman Desmond Tutuun namoota kana karaatti deebisuudhaafis itti gargaaramaniiru. Haa ta'u malee jedhu qorataan kun qeeqi isaanii waajjira farra malaammaltummaa biyyoolessaatti bara kana kaasanii turan duraboota paartii biyyattii bulchaa jiru biratti dhageetti hin arganne. Hanqina walqixxummaa biyyattiitti mul'atu furuudhaaf dilaala sooressoota biyyattii irratti kaa'amuu qabu irratti duulli eegalanii tures akkasuma xumura hin arganne. The values of peace, of anti-violence, of an inclusive anti-racism and non-racialism, and we need to. Duulli luba Desmond Tutu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti faayidaa nageenyaa hokkara dhabamsiisuu farra sanyummaa kan hundumaa hammate akkasumas gocha farra goosummaa haphisaa deema. Amma gaa Desmond Tutu du'aan dhabnee jirra garuu duudha kanneeniin buluu akka qabnu yaadachiisuu nu barbaachisa ture kan jedhan. Waajjirri Archbishop Desmond Tutu hoogganaa turan Koomishinni Dhugaa fi Araaraa bara 1998 gabaasa ifa godhee tureen akkas jedhe. Sirni apartaayidii gidiraawwan irra jiriitiif balleessaa qaba. Koongiresiin biyyoolessaa Afrikaa yookiin African National Congress immoo gocha mirga namummaa sarbuu irratti qooda fudhateera jedhee ture. African National Congress koomishinicha gabaasa kanaaf si'a himatu deebii quubsaa Tutu biraa argatee ture. Bara 2009 pirezidantiin United States duraanii Barack Obamaan meedaalii olaanaa pirezidantummaa Ameerikaa walabaaf jedhamu qees Desmond Tutu badhaasanii akka tures seenaan ni dubbata.